Video sanarratti bo'aa ture taa'e natti dubbate na wajjin gatii guddaa kaffalee jedhee bo'aa ture. Viidiyoon isaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Viidiyoo fide amma asirratti agarsiise. Kunoo nama 3,000 keessatti nan qaxxaama. Isa maa inni beektaa gaafati waa'ee isaanitti waliin galle maqaa hadheessuu fiiganii ka'u bakka. Amala kanaa qabu baay'isee. Namni tokko ilaa amma kanaan dura sargitanii. Kun akkasii gara yaadaatti deebina egaa. Gara yaadaatti deebina. Awwaleetti sofirraa deebitee ta'u waan ta'eef amma gara yaadaatti deebina. Tokkoffaa garee maallaqa sassaabbii keessaa riboomna godhanii jetti miliyoonii waa'ee maallaqa miliyoon sana. Eenyutu riboomsi godhe ibsaa? Koree wayii qondaa'ee waasaappiitiin akka gallu godhame. Ani keessan turre gaafa wal ga'anii walii bilbilanii naaf hin bilbilanii maaliin jedhanii waasaappii isaa yoontinii ta'e screenshot godhee kaa'asir rakkoon hin jiru. Ergasii birrii ergamu baasii galii galee hundumaa natti himi. Eenyutu garicha keessa jira? Garichatti keessaa baafamte sana keessa hooggansi isaa yookaan kan fuudhee deemaa ture jechuun namni tokko jajjabaatee fuudhee deema keessatti dubbatee nama kakaasaa. Eenyudha dura bu'ummaan kan keessatti? Admiinii jechuudha. Admiiniin garee walgeelaa fi akkaawwantii irratti ba'e karaa kolleejjii wayiidha. Obsaan dhufee ragachuu dandeessu. Isatu liid godhaa ture obsaa. Okay, Fadil ko si deebisaa qo'el tokko ishii obsaan galchaa habiibi. Okay, obsaa ol galchaa, obsaa ol galchaa al tokko. Ilaa wannan si gaafadhe siif agaluu achi keessatti namni dura bu'ummaan akkas jedhee ibsa kennaa ture eenyudha guruuppii ammatti keessa jirtu sanatti. Obsaa. Isammaa okay obsaa ol galeera thank you galata. Yeroo ati guruuppicha keessaa baatu maallaqni meeqa gaheera? Hin barre maallaquma galee iyyuu hin argine ani. Ammam akka galee ammam akka ba'e nagar. Koreedhaan turre ati akkamitti baruu wallaalte? Dura koree sana koree keessaa utuma keessa jirtu dhiiba. Elaa yeroo koree sana ijaaramnee waasaappiitiin ijaaramee akka dubbatamuuf ta'e ol gallee haasa'aa turre mari'achaa turre. Birriin galu sun hundumtuu karaa kolleejjii ta'ee akkaawwantii sanarratti kan inni galaa ture. Isaa booddee meeqa akka galee meeqa akka ba'ee natti himanii hin galle ani ergasii jechuudha. Inviteeshiniin naan ergamne dura dawwalameeti kan isaanii walitti qabamne haasofu. Sababni sii kaame remove godhamuudhaaf maali? Akkuma amma waliin dubbate gara saadha. Bakka akkasuma bakka already yaada isaan ignore godhu tokko yoo intinii ta'e. Tokkummaa. Tokkee. Naa obsii remove godhamee redhee yaada kennate waan ta'eef naa obsaati. Namni guruuppii keessa hin jiru. Guruuppii keessa hin jiruudha. Maanatu kireet godhe guruuppii. Ragaa fidachuu danda'a. Ragaa gaafanna waan ta'eef rakkoon qabu. Ragaa naa baasis. Ragaa naa fidi. Gaafadhu ragaa. Ati guruuppii miliyoonii jedhan jettee inni sana maal miliyoonii maallaqa funaanaa jiru hundinuu guruuppii miliyoon miti ree akkamitti addatti siin guruuppii miliyoon jedhu ree jarri hundinuu guruuppii miliyoonii maallaqa funaanaa jiru. Al tokko bu'ee maqaa korichaa screenshot godhee asirra kaa'u waassaappii. Uffaatee fidda malee ragaa asirratti uummataaf iskiriinii. Hin danda'ama rakkoon qabu. Sagalee keessatti qabdaa yeroo keessa galtee ati keessa jirtutti. Sagaleen obsaallee jira. Bakka obsa waan tokko si gaafadha akka kiristiyaana tokkotti because ati geggeessaa kolleejjii tokkodha. Giruuppii sanatti gallee guruuppiin teenyee mari'anneerraa waaqayyoon natti waaqessitu sitti hafaradu ani keessan turre. Dhaggeeffadhu. Eebbifamii haadha gaarii qajeelaa gaafatee koreen marii jalqabaa isa waamnee mari'anneerraa koreen maallaqa funaanuu garuu guruuppiin isaa gara biraadha. Isinii baasuu hin danda'amu asirratti oonlaayiniidha waan ta'eef ofiishaalee funaannee uummata irratti funaannee uummata irratti waan ibsuu dandeenyu nun dhibnu kun. Maaliif koreen marii jalqaba irratti guyyaa 2 waamee aadiin itti godhe jira natti itti dabalee haadkoolidha. Garuu koreen ijaaramu jennaan koree maallaqaa immoo koree biraatti ijaarame isa kana keessa jalqabumayyuu hin gallee inni kan jechaa jiru isa jalqabaa irratti waamicha eeggatee dhabeeti malee koreen dhaabbata baajata funaane adda adda ibsaa akkasitti wadhadhu yoo barbaadde immoo amma sitti baasuu hin danda'a guruuppii lachuu. Obsa akkasitti na hubattu tokko qo'e waajjii al tokko akkasitti na hubachuu qabdu tokkoffaa birriin kun hatameera birriin kun akkas ta'eera maal jechaa hin jiru because waan ani hin argine hin dubbadhu an tajaajilaa waan an ta'eef garuu waan ati dura walitti nu qabdee inviteeshiniin nu ergamee keessa galle sun koree maalii jedhama.
Inni jalqabaa sun dhaggeeffadha ammas. Inni jalqabaa suni atatamaan maal goona kan jedhu wanatti walitti qabee kireet godhe. Sana booda gargaarsa taasise namu jennaani koreen garee wangeelaa koree qaba waan ta'eef kan itti dabalanne Abdallaan ala kan ta'e guutuun ala kan ta'e nama 3 nama 4 wayyaa nama 5 laa fudhannee ibsaa garuu garee isa jalqabaa keessaa garee baratu kireet ta'e malee garee lamaadha jechuudha. Isuma dhugumaa ta'uu barbaade isin agarsiisa ibsa. Inni jalqabaa garee marii. Maalidha gareen inni jalqabaa sun maqaansaa maaliif walitti qabame? Jalqaba maal goona waan jedhuuf walitti sin qabne tokko. Malee ankoree sana booda sassaabamuu sanaa miti jechuudha. Kan birrii miti. Yeeyyen miti. Tole kunoo kanuma kan hin beeku tokkummaa. No. Kanuma kan hin beeku laa. Gaaffii tokkitti si gaafadhee sirraa xumuradhee waajillee dabaree kenna. Akkati yaadutti maallaqni kun waliin dhaameera moo akka yaada sammuu keetiitti fakkeenyaaf wal dhibbeen uumameera koree isa kan keessaa baafamteetta maallaqni funaaname kun wal dheera jetteen shakkii qabdaa akka keetti ibsa jechuun noormaal ta'u isa beektu sana miti ilma namaa waan taateef waa hin xiinxaltaa akka shakkiitti sin ilaalta akka ilma namaatti si gaaffee kana jechuudha. Ani already waan tokko kaasaa ture guyyaa awwaleeni maal kaasee yotte namoonni waadaa galanii hundumti isaanii hin galchine waan ta'eef sobduu taaneerraa jechaa ture. Akka sanaatti yoo furanne already dhugaa ta'uu danda'a. Garuu immoo akkuma namaatti akkuma nama asirra taa'ee dhaggeeffataa turretti akka waadaatti yoo ta'e akka namoonni waadaa galanitti yoo ta'e birriin achi mucaa kanaaf ergame ga'aa miti akka waadaatti yoo ta'e. Garuu immoo waanan akka namaa tokkotti istimeet godhu yoo jiraate namni waadaa galee hundumtuu birrii sana hin galchine taanaan dhuguma immoo amma sila obboleettiin tokko doolaara 200 waadaa galeen mana korratti gubannaa wayiitu ta'e Beeruutiin jira abiddi wayii keessaa booda aniyyuu waan waadaa gale sana keessaa birrii gimmaasha hin galchine jette. So akka namni keenya bakka gaafa simmeetiin ka'ee waan intinii godhuu fi birriin kun akka kottiin cabarbarama jedhee hin yaadu gama kootiin garuu keessa namaa immoo waaqayyotu beeka. Ishee ibsaadhumatti darbina waajii miitirraa kaafattee waan dabaleedhaa turte waan dabalatu jiraatte ibsaadhumatti darbina waajii sii kennine waan haasoftu yoo jiraate sirraa fuunee kaanee ibsaatti deebina. Galatooma sagaleen koo qulqulluudha tokkummaa. Yaa sirriitti jira yaa. Okay hunduma keessaniif nageenya baay'atu. Jalqaba irratti barsiisaa ibsaanii ifaa godhaniiru yeroo ibsaan jalqabaa koree keessan ture jedhee xiqqoo ishee namootatti waan biraa fakkaachuu danda'a. Keessaan rimuuf ta'e jechaa ture miti tokkummaan akkas jedhanitti fakkaata. Eeyyeen kan jalqaba obboleessi keenya ibsaan nu waliin ture ariitiidhaan maal goona waan jedhu irratti malee koree warra qarshii walitti qabanii keessa hin turre takkaayyuu isa keessan seenne obboleessi keenya ibsaan. Yerooma ariitiidhaan maal goona jenneyyuu namoota muraasa taane walitti dhufneetu ibsaan afaan isaatiin akka nuun jedha. Waan kanarraa muuxannoo hin qabu. Isin hundi warri muuxannoo qabdanii nama gargaarsuu dandeessanii akka garee wangeelaatti itti deemaa nuun jedhee sokke. Yoo doggoree ibsaan obboleessa kootiin asirreeffachuu danda'a. Garee sana keessaa mariimuuf na godha yoo jedhu garee sanatti erga gaafasitti deebine cikeetti waan tokko hin dubbanne tokkummaa. Kun dhugaadha. Garee maal jennee ariitii walitti qabne sana keessatti deebine waan tokko yoo waliin hin dubbanne. Maal goonire akka garee wangeelaatti koree waan jiruuf walitti dhufneetu waan goon ariitiidhaan goonee keessaa baane malee an akka kota obboleessa koo ibsaa'e jibba sirraa hin qabu nama tokko keessan irraa jibba hin qabu garuu achi keessaa rimuuf na godhaniiru yoo jedhe inni koree qarshii walitti qabamu keessa takkaayyuu hin seenne achi keessas hin turre rimuuf na goota yoo jedhe immoo rimuuf guyyaatti godhame sana fidachuu danda'a garee masal qabaarraayyuu amma kun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaaduun akka kootti. Obboleessi koo awwaleedhaa fi ibsaanis obbolummaa walitti qabu waan tokko tokko irratti ariitiidhaan miira keessa galee walitti dubbachuun jira hundi keenya iyyuu garuu ammoo haala laallachuun murteessaadha. Egaa erga haqa namaa dubbachuudha ta'e tokkee koo haqa namaa dubbachuudha akka hawaasaatti miidiyaa hawaasaatiin dubbannaa erga jedhamee fakkeenyaa fi akka miliyoon mana hidhaatiin baaneef mana kee kanatti nama 3,000 irratti qarshii gara 500,000 walitti qabamee ture. Mucaan mana hidhaa dhugeera qarshiin sun eessa dhaqe? Dhaggeeffadhaa qaba. Yaada jira. Dhaggeeffadhu qaba. Nan deebisaa fi obsaan. Qaban. No. Waa'ee garee shaadaa maal sadatti? Waa'ee garee shaadaa haasaa. Waa'ee maqaan kaasne. Nan deebisaa fi waan deebisu. Ahmad qoy. Natu deebisaa. Agaafatu. Jiruuf deema tokko kanaa jira. Dubbattu isinis maaleen isin dhaggeeffadhaa. Agaafatan rakkoon qabu namni kamiyyuu gaaffiif toominaan agaafatu. Deebiin isas ma jira waan ta'eef. Galatooma.
Wanta biraatti akka yaa naamusu maali naasa awwalee as jalaa baay'ee namoota awwalee baay'ee deebi. namoota gurguddoota sirra jirtu namoonni dhaggeeffachaa jiru nama Oromooti reedduunsaa wal kabaja waliif qabna Oromummaa walitti qabna obboloota koo yoo ndoo gara dubbadhe dhiifama naa godha anama miliyoonii illee waan asirratti dubbadheef aarii dubbadhe dhiifama Sani natu si deebisa waajjii. ishi tokko Sirrii gaafatte. ishi tokko thank you galatoo Maalati nagaa. eeyyeen ati illee Facebook irratti dhoobdee turte tokkee koo ijoolleen fidanii maxxansanii turan qarshii 500 moo 50 waan akkasii jetteetu bilaasha ta'ee jette dhoobdee turte ijoolleen maxxansanii turte Dhoobdee turte jedhika. Maxxansitee jechuun Dhiiraan hin dubbatin ka maxxansitee. yaa nu biratti maxxansitee jechuu kooti post jedhamu ingiliffaa maxxansitee turte Awwalee as jalaa baay'ee deebi. tokko kana lammaffaa ijoollee gara shaadaatti dhuftee mana ijaarra jedhame yoo xiqqate qarshii miliyoona 5 wayitu walitti qabamee faraan gabaasee ture ijoolleen manni bitamee lafa Isatti deebi nagaa. Amma Wayka. galatoo waan si Tumurre. waan amma fuullee tokkee kun xumurre qoy sekeendii 5 qof Wayka. sekeendii 5 qof Koy waan si deebisa. Sekeendii shan qofa. Akka waa wal dhabsiifne. Adeemsa nu sirreessaa. Gaaffiin jalqabaa sirrii. Tokkummaa namni jalqaba gaaffii gaafatame waajiin warra gaafatamu keessaati. Gaaffii isa irratti kan irraa of qulqulleessee ka'ee kan warra waa'ee musliimaa gaafate. Isaanan deebisa. Gaaffii ati gaafatte kun galmee irra galee jira. Si osoo hin taane qaamni maallaqa sana kenne gaafatee waan kana keessatti shoora qabu gaafateera. Tartiiba qabsiifannee waan jirruu fi sana akkuma kanatti nuu dhiisi hin dhiibne jechuu barbaada. Na gaafatte waan ta'eef akka nama tokkotti si deebisa. Nama bakka bu'ee osoo hin taane akka miidiyaa hawaasaa taanetti akka miidiyaa yeroo kana dhiibbaa fedhe geessisuus ta'e qabbaneessuus danda'u tokkotti akka miidiyaa uummataa taanetti gaafachuu waan oolu miti. Kun ati jetteef osoo hin taane uummataaf jecha waajiin jedheef osoo hin taane. Kan garee eenyu kanas yookaan waajiin na gaafadhaa nan gaafatinaa jedheef osoo hin taane miliyooniif caala garuu saamichi uummata irratti raawwatamaa jiraa waan jedhu adda baafachuuf si galee irra caalaan. Isa gama kanaas waan wayyaa jala kaa'annuuf hin qabnu. Deemsuma deemsatti deemnaa jechuu barbaadetani galatoome waajii. Ina fusuunis Alex yaada kollee natti mursiifne tokkee mana kee keessa jirra tokkummaa ta'u bakka malee qarshiin kuma dhibba. Yaada kan kee yaada biraa maali kaafsa? Xiyyeeffannoo waan ammaa irratti malee. Maali beektaa? Haqa namaa dubbachuu taanaan tokkummaa. Qarshii kuma 220 suma yaamboo nyaatamte suma yaatas faa nyaatamte. Baati deemna jedhe malee dubbannu hin jenne waajii bar. Hayi. Haqa hawaasaa dubbachuu taanaan. Sana kan suma yaatas faa itti deemna. Dura sana dirreessuu qabdu kaasume. Dibbiin gootee hafte. Qaama akka siin nyaatte isinitti himneerra. Irra keenya ragaa waliin. Bakka sana sirreeffadhaati. Mana keenyatti ajandaa jijjiiraa jira amma ajandaan jijjiirina mata dureen jijjiirina waan walitti qabannee qabna. Mana keessan sirreeffadhaatii nutti deebi'a. Waliin galu. Waliin galu sabaruu danda'u. Dura mana keessan sirreeffattan malee nu gaafachuu hin dandeessan akka kootti. Waajii arrabsuun deebii taati. No arrabsaan jiru tokkummaa. Miira keessa galu. No jechuun ajandaa jijjiiruuf loluun deebii taati. Beekumsa taati. Jijjiiraas hin jiru lolaas hin jiru. Nama guddaadha. Akka kiristaanummaatti namni gaafa duraa qabu jiraate namni qarshii buuse dhufee nuun waa gaafatu malee si nu gaafatu. Akka kiristaanummaatti osoo hin taane wangeela si gaafataan jiru bara. Wangeela dhimma keeti akka kiyyatti miti bara. Si galee namni waa'ee qarshii biraa nu gaafachuu barbaadu yoo jiraate namni buuse nu waa gaafatu malee. Maaliif jetta? Namni buuse waan nu gaafatu. Miliyoontu gaafataa jira. Miliyoontu gaafataa jira. Miliyoontu gaafataa jira. Maallaqa waaji maallaqa irraa fuute miliyooniin hin geenye. Mana kiristaanaatti kottu nu gaafadhu jedhi nuti paasteroota qabna nuti waldaa qabna seera mataa keenyaa qabna. Namni dhufee nu haa gaafatu. Galatooma walii keessa dura qulqulleeffadha. Paastarri maallaqa dura mana keessa qulqulleeffadha. Dhaggeeffadhu. Paastarri maallaqa namaa nyaatu. Qarshii sumayyaa amboo deebisaa qarshii 500 miliyoonii ni dhageettan bisna jettanii buustan sana dura deebisa. Akkuma sumayyaan hattuu jenne waajisiin illee hattuu jechuuf hin deema. Jetteen naan immoo nabiyyi keenya hattuu jedhamati jennaan. Hattu Modii sarri buusaa baalageen kabajan qabu. Baalageedha tokko gurbaan baalageedha. Ayyaan qabu. Na deebisi qoy naa kenna dhabee. Yeroo tokko carraanaa kenna amantaa bakka bu'u amantaa bakka bu'u seen dubbadhu. Waajiin nama dayyuusa eno asirratti no baamarnyaadhaa isitti maal jechuudha. Siigalee wallaalaa qoyal tokko wallaalaa beekumsa waa tokko hin qabne qoyal tokko carranaan gaa nama dhaloota kana sammuu adoochaa jiru dhalootan barsiisa jedhee dhaloota doomsaa jiru arrabaan jechuudha. Arraba barsiisa nama ganamaa galgal nama guddaadha ati bakka barsiisuu danda'e arraba dhiisi bakka illolin akka amantaan lolisiin hin jedhu hin jarjarin. Dhalootan doomsin namni sirraa maal barata barattoota qabda miti
Arraba sirraadhaan barataan. Hin deebisiin kan Arraba kennan sirraadhaan. bu'aa tokkee. Ayyeetti fufi obsa wallaala. Akkas hin jedhin amma nama rabsinii haqa uummataa Abbummaan galchaa agarsiirra jiru. Itti fufi haqa ibsa. uummataa haqa uummataaf deemta taana gara lachuufuu deemuun barbaachisaadha. Maaltu Maallaqa badiisa fide dhimma arrabsaa waaqa uummataa dubbanni maal arraba fide. dhaggeeffadhu. Dura maallaqa kana walitti kan qabee ana waan tokko si gaafadha. Birri nyaata yoo jettanii anaan miiloo wal biratti fidaatii nu gaafadha. An deebii qaba. Ediitis qaba, deebis qaba, waan hundumaa qabna nuti. Bakka kanumas kasiin kabaja. Ediitii gaafattanii kan tapaqaa binneerraa mana dhaabii baasneerra. Waame edit goones ni dhiyeessuu dandeenyu nuti waame. Rakkoon qabu waan Waan miliyooniin waan yaatti itti bilbilii waan. Alex waan. Ishi tibbeeso ishi isin hubataadha. Isin hubataadha. Dubbadhaa gurbaa wallaalaa. Yaa gurbaa wallaalaa maannaa aarse malee isin hubataadha jira isin dubbadhaa. No, anyway, amma yaada gamma dubbataa irratti actually hangaree lachuu keessa iyyuu waa'ee detailii waan baay'ee beekuun qabu. Waa'ee dhimma wangeelaa irratti gaafa inni illee dhufeetiin jedhe personaalee isa hojii illee dubbanne. Amma yaadni obsaan dhumarra kaase kun waan jalqaba dubbachuudhaaf dubbataa turedha. Namni tokko bu'ee uduu miliyoon dhufee baay'ee gaariidha. Silaa kallattiidhaan isa gaafataa. Fakkeenyaaf viidiyoo achirratti viidiyoo waraabeedha jalqaba Alex kan inni mul'isaa ture. That's fair. Waan dogongora qabu hin qabu. Garuu amma oduu bilbila illee haa ta'u Alex namni wayii itti bilbiltanii intentionally jechuudha. Waan amma akkanumaan kana goonaa oduu hin taane intentionally inni itti bilbilamee oduu dhufee achiin booddee atakka nama abbaa miidiyaatitti taazabdee gaafii kan waan qabattu qabataa waan konkluudii gootu yaada konkluudii kan keettu illee kaayaa obsaa wajjin oduu inni diskeesii godhe silaa feerta namoota dubbannuufillee fakkeenyaaf jalqabumayyuu yeroo ibsaan dubbataa ture ibsaa fi awwalayyuu wajjin dubbataa turanii oduu jalqaba inni dhufee jiraate wama goonullee goonee yoo danda'ame oduu inni dhufe achiin booddee oduu dubbatanii kabiraa ammoo akka obbolummaatti yaada firii ta'e kanas sii kennu dhugaadha. Amma amantii bakka buteeti miti. Islaamallee bakka buteeti miti. Kiristaanallee bakka buteeti. Hopefully akkasuma jedhee fudhadhu akkasitti amana waan ta'eef. Exactly. Beekamaadha. Wangeela wayii karaa jiru. Arraban dhiisaan jedhe malee rakkoon qabu. Kunoo inni waliin taa'uu danda'a. Exactly. Amma ajandaa ta'ee ka dhiyaate waa'ee miliyooniiti. Ajandaan kun yoo bu'ee ka'een booddee deebi'ee namni ajandaa biraa gochuu barbaadu marsaa lammaffaatti ajandaa lammaffaa godhee kaasuu hin danda'a jechuudha. Gaafsan ati barbaaddu rejectii gochuu dandeetta, barbaaddu fudhachuu dandeetta. Yoo free taate garuu akkuma kanallee fudhatte sanillee fudhattee gaafii namoonni gaafatanii balaansii gootee ilaalta jechuudha. Sun itti fufaa ammatti garuu uduu miliyoon uduu dhufne duwaa dubbachuu baannee miliyoon uduu dhufe miliyooniin fuulduratti obsaan waan waliin communicate uduu godhanii gaariidha jedhee yaada. Akkuma yaada balaansii gamaa gamanaa gochuutti jechuudha. Thank you. Hayyee waan isin gaafa waan uummatarraa funaantan kana uummataaf ifa gochuu fedhiin qabdan. Dhaggeeffadhu tokkummaa. Maaliifi dhaggeeffadhu. Nuti haqaaf dubbatan haqaa dubban. An miliyoona bukkee kaa'ee gaaffiinnis himateef deebiin kenna. Sooshaal miidiyaa irraa immoo waan poostaa jira. Isin himatee poostaa jira. Naawwaam. Maaliif isin jedhe beektaa? Isin himatee poostaa. No. Nama poost isa miti kan poost godhe. Tokkummaa as tokko darraanaa gannitaa. Nafichisiisi gaa. Ayyaa Alex dubba. Nafichisiisi. Alex nafichisiisi. Bitat. Inni nu poost hin goone TikTok irratti poost hin goone waan ta'eef TikTok irratti poost waan hin gooneef miidiyaa argitanii isa naawwamaa isa filatitti ediitii yoo barbaadan isiniif godhaan sin jedhanam. Itti gaafatamadha. Waan isin gaafatan ittiin gaafatamu. Garuu sanu waamati eegaa qaba barbaad wal bukkee kaa'ati. Sinii galeeraa yaadi koo. Isa shool waan inni haasa'e meda keessa galee asoo danda'a san haasa'e san ammoo yaadni keessa dhaggeeffachiif. yaadni keessa na galeera Alex waan dubbachuu itti dubbadhu sana booda waan gaafadhu hin qabaa. Dogoggoruma jara kana tokko wanta yeroo hundarraa taajjabu miliyoon gaafanni gadi bahee amantii biraa arrabsaa ture dhiisii namni jedhuun hin turre. Wanti kun amantii namaa tuquun sirrii miti dhiisii yoo dhugumaa Pirotestaantii keessa jiraatte amantii Musliimaas kan Kiristaanaas hin tuqinii jedhee namni dhoowwu hin turre. Gaafa sana deemanii ati dhiira goota koo itti cabsi jedhan isa gaafa inni qabamullee jechuudha.
akka inni qabameeni namni waa'ee gargaarsaatiif miliyoon deeggaramuu qaba meeshaan mana isaa saamameera caccabeera jedhee ummata walitti qabee lallabaa macaafaarraa itti wal qabsiisee ummata garaaraasee deeggarsa walitti qabsiisaa ture waajii isammaarra badheeratu kana. Inni silaa ambarsiisaa amantiiti jedha. Kan isa gaafatame maal? Qarshii maqaa miliyooniin abukaatoo binnaaf jettanii walitti qabdan eessa ga'ee maalirra ga'e ifa godhaa jennee gaafanne nuyi. Isa waa'ee kan abukaatoo dhaabuudhaaf jarri kan keenyaa walitti qabanii inni isa deebisuu dhiisetti isa kana gaafata. Kan keenya mana amantaa keenya mana kiristaanaatti deebisna malee asitti hin deebisnu jechaati ofii immoo as taa'ee isa kan garee shaadaa gaafata. Kan nuyi gaafanne kan biraa inni waa'ee Sumayyaa waa'ee Usmaan dubbataa as taa'ee sii galee kun wanti inni agarsiisu tokko jara sana mana isaatti walitti qabatee warruma gaafa gowwoomsee birriirraa walitti qabe ammas achitti walitti qabatee gowwoomsee ukkaamsee dabarsuuf jechuudha birrii. Kan nuyi gaafanne tokkoof tokko inni sila asitti amantii Pirotestaantii bakka bu'ee iftoomina mul'isuu qaba ture. Haqummaadhaan akka deemaa jiru warri hordoftoota amantii biraallee akka baru gochuutu danda'u. Warra garee shaadaa yeroo kaan amantii irratti ittiin wal falmaa turan ittiin qabee cabsuudhaas itti waan biraa ta'e. Kan ammoo siif hin eeyyamnu nuti. Nuti dogoggora yoo qabaannes dogoggora walitti maati. Yoo qeeqa qabaannes wal qeeqaa wal sirreessina. Qoy obsaan faa warri as keessa amantii Pirotestaantii keessa jirtanu gaafa waajiin asirra taa'ee dhimma gaafatame dhiisee dhimma waan biraa dubbisu kitaaba nu itti banne dhiisee kitaaba biraa dubbisu dhiisi dogoggoraan jenneen. Nuti waa'ee qarshii qoyqa nafichisiisi kasi dhimma qarshii qofana wajjin asiin jechaan jira yoo dandeesse dhimma qarshiin wajjin asi yoo dadhabde moodii saleeksu dhimma qarshii dabarsii godhaa miloonni waluma iyyuu sirreessuu danda'u qabdu waa'ee qarshiiti kan nuyi gaafanne miliyoon immoo qoyqa qoy na jala dubbate qoy maasiin dubbachaa jiru dhimma birrii wajjin asoftaa miliyoon gaafa sin himate eda nama 6,000 irratti taa'ee dubbate amma naaf diisiin jedhan dandeessaa fiduu maali yeroo kaan waliin kominikeet gootu maaf hin bilbiltan ofisin misenjeraa waliin dubbadna tokkummaa al tokko obsaa gaaffii gaafadhu obsaa an baay'een si kabajan beekta baay'een si kabajan beekta already of nama danda'ullee gaafa waajiitiin tuqamu gaafa waa'ee waajii ka'u maaliif jala dhuftaati maaf of dandeessee yooma waa'een kee ka'u of dandeessee maaf hin deebistu bakka namni bileem gochuu qabu waajii bileem gochuu danda'a. Siin gaafa nam tokko dhufee si komachuu qabu si komachuu danda'a bakka. Si galeera waan si ilaallatu irratti deebisiifi waan abbicha ilaallatu irratti abbichi deebisuu hin dandeenye mini xabqannaa የሚባለው ነገር ይቁም። Si galee birrii yoo waajii naasa'amu na ilaallatattamini Alexo dhimma na ilaallatu kanarratti waa'ee birrii irratti anaan gaafadhu. Waan inni godheef garuu irra dhuftee harkarra hin qabi. Bakka of danda'a. Inni sofaa danda'u atis of danda'i. Harkarra qabu miti gaafii gaarii na gaafate. Amma kan hin waamame dhimma birrii explain gochuun waan ta'eef maqaa waajjirratti na gaafadhaadha. Na gaafachuuf immoo nuti ammallee kan gubachaa jiru isin miti dura kan birrii walitti godhe kan du'uuf. Har'a leeksi dhugaa fayyadamta yoo ta'e kan birrii walitti guuruu fi akka ni dubbisi walitti guure jalqaba jaramaa baaftee waamtee hin gaafatin. Har'a kan nuti guurrachi baasifnaan isinitti gaaffii ta'e. Isa immoo fidaa shibirrii yoo nuumatee irra ta'e deebiinsii kenna miloon naaf idiin jedhe. Ibsa an baay'ee nama kabaja. Gurbaanis waajii jettan baay'ee naarte waan hin taane afaan na baasee olee beekaan of qusata. Rahmatullahi barakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome ustaz. Waan jedhe takkituma tana jedhee bu'aanis hojiitti waan jedha. Yeroo isa akka jedhe dhageesse nabiyyi keessaniin arrabsa jedhan kiristaanii takka tibbeessoon qabatee gurbaa obsa jettan kanaas nabi Muhammadiin arrabsa nabiyyi keetiin arrabsa jedhe asirratti. Nama kana fayya qaba jettaniini nuti waan sumeeyyaa dhalaa lamaani bar nuti garee shaadaati mana garee shaadaatitti hin guurre bar dhalaa lamaanii walirraa fudhatee sumeeyyaa fi sumeeyyaa lamaan wallaggaatiif ta'arsiidha. Ni beeyte jechuudha. Waan dhalaa lamaaniif mana garee shaadaatti dhaggeeffadha nama dhaggeeffadha kiristaanii. Arra sila ani Yesuusiin arrabseen jedha islaamni arrabsinaan jedha. Nama akkanaa kana barsiisaa jettaniif dura buuftanii
yaatanii itti beesoo qofa nama. Bakka isaan nan bu'a bakka tokkummaa ajandaa bakka birrii namaa guurtan riippoortii godha namaaf guurtan mucaaf guurtan riippoortii. Riippoortii wada jalqaba kan guurtu. Maanu gaafatanu kan nu gaafatan akka raawwatan gartee waan namaa nyaatan mucaa kannaaf waan akkasuma jenne. Waan namaa atuun deebisne na gaafata bumuwa. Ni gaafanna waan gaafatamtan maan deebifne. Abshir gaafadha wallahi jarra kun isin hin jedhu. Ummata garee wal taatee yaatu. Tibbeesoon irraa walaba. Akkaawuntiin ka obsaa kanaati jedhana. Isaatu guuruu ture maallaqa hunda. No. Ani deebiin kenna siin jechaan jedhamiti maaloo deebite. Akkaawuntichaa gaafachuuf deemna. Galatooma. Amma waan isin gaafadha eenyutu bu'e nama bu'e deebisaa asuma keessaa namni bu'e namuma hin buunedha. Maarqos si galchina. Ibsa gaaffii jalqaban si gaafadhu. Waa'ee waajii ati ittiin gaafatamtu garuu wallaalaa kana jala deemuu keessan baay'een gaddaa. Ittiin gaafatamtu itti gaafatame isin guyyaa tokko nama tokko jala deemee beekwaan. Sin ilaallatu guyyaa tokko. Ibsa sin ilaallatu sin jechaan jira. Sirraan mormaa jira. Sin ilaallatu sun rakkoon qabuun sin jedhe ibsaa bar. Sun sin ilaallatu amma ibsa gaaffiinan sirraa qabu mubaarakiinis galchaa ijoollee nama bu'e galchaa. Wannan si gaafataa jiru ibsaanii maallaqa kana laal dhaggeeffadhu ibsa na dhageessa miti. Ibsa. Si dhaggeeffataa jira tokko. Maanno obsaa jechuu koote ati yoon taane obsaa hin dhageessa miti. Obsaa. Si dhagaan jira. Aaw. Maallaqa kana ijoollee mana madaam keessa gubattee asiifachi fuutee asiifachi fiidarraa funaantan. Akka walii galaatti miliyoon naa fiduu dandeessaa tokkummaa na gaafachuudhaaf. Obboleessoo naa obsi gaaffiidha. Osii ta'e hin deebifta osii diidan dhiifta. Osii dirqama miti jechuudha. Dirqama moo maallaqa uummataa iddoo keessan hin fiddan. Kanan si jechaa jiru miliyoon gabbayee si himatee jira bar si fakkaatota amma naa fidilsi deebii isa bira taa'ee deebii si kennaa miliyoon naa fidil. Si gaafadhee kee hin fidaa obsika si gaafadhee kee fidaa. Tokkoffaa gaaffii miliyoon qofa osoo hin taane gaaffii hordoftootaa fi uummata keenyaati nama afaan Oromoo dhaga'u birriin kun eessa keessan ifa gochuu qabdu koreen gadi baatanii eenyu miliyoon gaafateef osoo hin taane qarshii amma kana funaanne ammi kun baankii akkaawuntii baankii irra galeera ammi kun waadaa galamee ka'e utuu hin galin hafee ammi kun immoo miliyooniin bira ga'eeraa kan jedhee deebisuu danda'u miliyoon gaafachuu eeguu osoo hin taane waan wanti koreen hojjetame tokko koree irraa eegamudha. Wanni uummataa ifa gochuun waan an fakkeenyaaf gargaarsa guddaa wayii walitti qabeen ture masgiida wayitii akka xumuraattan ibsa godhaa deeme namni nan gaafanne beeke namni isa geesse mana amantaa tokko aga miliyoona 3 ofiifan ibsa godhaa deeme gama feesbuuka kiyyaa jechuudha tiiktookii irratti illee jechuudha miliyoona 3 kanan funaane miliyoona 3 sana ifan godhaa deeme uummataaf uummanni na gaafachuu nenne yookaan abbaan namni eenyuun kun birrii kana eessa geesse nan gaafanne anaan jechuudha feesbuuka ilaaluu dandeessaa tiiktook kana jala gasseentee ilaaluu dandeessa aga maallaqa miliyoona 3 funaane ibsa godhaan deeme jechuudha. Kan akkaawuntii irra gale kan waadaa galamee hafe hunda isaa barreesseen poosti godhaa ture ofii kiyyaa jechuudha. Akkasana kan sirraa eegamu gaa amma ati uummataaf miliyooniif maallaqa amma kana funaanneerraa akka gareetti gadi baatanii koreen miliyooniif maallaqa amma kana funaanneerraa ammi kun waadaa galameeraa ammi kun immoo waadaa isa galame hin kennamne ammi immoo akkaawuntii irra gale amma kana ammi kun immoo miliyooniin bira ga'eera jettee kan ibsa gootu miliyoon si gaafatee osoo hin taane waan uummatarraa funaante uummataaf ifa gochuu danda'uudha qabda tokko utuu miliyoon hin fidin eegati kana ifa goote booda miliyoon immoo birriin ammana malee ammanni nan qaqqabne jedhee mormatee gaafatachuu fi miliyoonii deebisuu danda'uudha qabda jechuudha. Egaa amma maaniree gaaffiin keenya jalqaba birrii meeqa funaante uummataaf ifa godhe meeqatu waadaa seenamee meeqatu miliyoonii gale. Dhaggeeffadhu suuta dhiiti. Birrii amma funaan ammi waadaan galame kan gabaasa goonu mana garee wangeelatti funaannee kiristaana kennee achitti gabaasa goona tokko. Gaaffii sirrii gaafattee gabaasa kan goonu mana garee wangeelatti gabaasa goona achi kootu dhaggeeffadhu. Isa kana siin jedha tokko. Yoo kanan goone immoo birrii kan funaanne nuudha kiristaana funaanne kiristaana gargaaree mana garee wangeelaa kootu gaaffii gaarii gaafatte gaafachuu mirga guutuu qabda. Iddoo funaannetti dannee gaaffii qabu. Hannaan himatamtanii akka obsa akka hannaan himatamtan quba qabdaa garuu. Hannaan naafi jam nama sana ana akkasitti maadha. Yoo haqaaf deemte garee hannaan himatame dhaggeeffadhu bakka itti ifa godha jette kuni bakka hannaan himatame siigalee amma
Aha. Isa immoo taanaan dhaggeeffadhu. Waa lama naaf fudhadhate. Tokkoffaa ilaa. Birri funaante kan jette mana garee galatti funaannirraa meeqa funaaname meeqa waadaa galee kan jedhu birri kaayyoo funaanneef miiliyoona ajjeesuudhaan mana dhaatii namummaadhaaf baafnerra tokko. Isa kana immoo gabaasa uummataaf ni kennina. Lama namni namatti jiraannan immoo tokkee koo eeyyamamaadha. Aleeks eeyyamamaadha. Barbaachisaadhaan Aleeks bira dhaqee qaamaan barbaadanii ediitiin godhan Aleeks bira dhaqeen waadaan sii galan. Waadaa jechuudha isa kan Aleeks taayee biraa jechuudha dawwalee barbaadee fi haqa taanan tokko. Kanan ta'u taanaan dura dhaqiiti warra ajjeesu walitti qaban sana eessa ga'ee birri nama kan itti bitan jedhitti hoo dhugaadhaaf deemta ta'e. Kan jara warra ajjeesu walitti qabanii kuma dhibba sana Galatoomi miliyoonitti dawwalaa qoy. Namni bilbila miliyoon qabdanuu Mubaarikis ta'u Aleeks ta'u itti dawwalaa namni tokko. Namni bilbila isaa qabdu itti dawwalaa. Garuu agasiif tokkee waan jeneraalii wayiin dubbadha. Yaaduma walii galanii. Obsaa fawwaa jedha ammasitti. Injetta waanuma tokko yaada walii galaati. Fakkeenyaaf wanti kun personally baay'ee akka amantiitti waa'ee maallaqaa dhimma amantiitti. Amantiitti balu cimaadha jechuun fi dhimmi maallaqaa dhimma garaagaraadha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Akka waaqaatti namni waaqa lamaa bitamuu hin danda'u jedha. Macaafa qulqulluu keessatti. Maallaqa garasitti ol kaasee kaa'a jechuudha. Amanamummaan kenna boodaafillee akka waldaa itti illaa ta'utti akka garee gargaarsaatti yoo namni gaafii gaafatu. Uduu gaafachuu baatanii gaariidha. Uduu isin gaafachuu baattanii gaarii. Eega gaafattanii boodumaafuu feesfulnesii kennaaf kan isaan gaafatanillee achumatti hafeeti. Uduu danda'ame barsiisaa obsaan asitti ebalu abbaan fedhellaa gaafatuuf qajeelaa ta'eetii miti gaafiin gaafatan. Isaan odiitu godhaa miti. Isaan odiitu nu godhaa abbaa biraatu dhufee odiitu godhaafi miti. Uduu ala ba'uu baate uduu miiliyoon ala baasuu baate baay'ee gaariidha. Uduu ala baasee inni paablikii gochuu baate baay'ee gaariidha. Eega paablik godhee waan kana boodumaafu maqaa kennayyuu qulqulleessuudhaaf maqaa wangeela lallabamullee qulqulleessuudhaaf uduu wanti kun kiliir ta'e yoo danda'ame ta'e isaaniif jedhameeti miti baay'ee jalaa koomintii tokko argaa ture. Waa'ee tokkummaatiif miti waa'ee Aleksiitiif miti. Waa'ee uummata waan kana dhageeffataa jiruuf jecha uduu wanti kun kiliir uduu ta'e gaariidha akka yaada tokkootti. Lammaffaa kana jalaa buufannee yookaan maal jedhanii kana jalaa buufannee yookaan gaafiin lammaffaan kaasattanillee itti aansina. Itti aanee sunillee maal ta'a akka gaafiitti dhufa jechuudha. Mee waan sanillee maal nu godhaa jennaa odiit nu godhaatii kiliir paablik godhaa jenna. Isallee teennee ma dhageeffanna. Achiin booddee kamtu sirriidha kamtu sirrii miti wanti jedhu ifa waan ba'uufi baay'ee asumaan itti bilbilaattanii fi dhiifama. Waaqayyo yeroo tokko wantoonni tokkotu disturbansii yeroo ta'anii hamaa qofaafi miti gaarummaafillee waan dhugaa wayii baasuu waan barbaaduuf waan qara maqaan badaaru wayii baasuu waan barbaaduuf wantoonni akka ta'an eeyyama. Akka macaafa qulqulluutti waaqatu waan godhaa uduun taane uduun hin eeyyamne homaan taane. Kanaaf ta'iitii waan qulqullaa'u barbaadutu jiraafuu waan ta'eef nu keessa qofaafi miti baay'ee kabiraallee garasiillee waan qulqulleessu jirutu jira waan ta'eef waa'eef wanti kun ka'e let we try all our best. Kiliir kanaa goonu gaafii lammaffaa mukaan uduu hiriira qabsiifne jedha akka yaadaatti. Thank you. Nama naannoo amma bakka yaada xibbeessoon fudhadheera tolee yaada gaarii kaasa xibbeessoon uummata biraatiif kiriil gochuudhaa fi meeqa galee meeqa beekan jedhu yaada gaariidha kun isa kana qajeeladha. Maaliif warra biraa barsiisuudhaa fi birrii maqaa walitti qabne hin nyaanne hojii oolchineerraa kanaaf gabaasa guutuu yoo barbaadde immoo walitti qabeen miiliyoon iddoo jirutti siin gabaasaa yeroo naa kenni boordii wajjin jechuudha. Haqa isaati waan ta'eef guyyaa naa kenni tokkuma. Haqa waan ta'eef nu dhageessanii barbaannaa waan barbaadan isiniin fidaa boordii koree walitti qabee waadaan sii galu. Miiliyoon walitti fidee ammana waadaa galee ammanatu ba'ee kanoota kan jedhu haqa isaa siin dhiyeessaatii yeroo naa kenni. Yoomitti barbaadde. Ila kun waliin galchalaa tokkummaa dhageesseettamti. Tibbeessoon baay'ee tibbeessoon. Nan dhagaa. Galatoomi yaada bilchaataa nama kanarraa barbaadna nama dursu. Dursaa hawaasa tokko garee tokko ta'ee namni akkasitti dubbii madaala kaasu dubbata. Sigalee abidda ofirraa buusanii kaanii kan namarraa buusuu dhaqu. Yookaan immoo qaawwaa ofii duuchatanii qaawwaa namaatti quba qabu malee qubarra kaanii quba namatti hin qabanii. Kanaaf namni gaafatame namni asitti himatame gaafii biraan gaafatanii isa gaafatame dura nuuf deebisu hin. Gaafii waajiin amma gaafate nutu gaafate dura
akka mana kana ol galeen warra miliyoonii fi baasuudhaaf walitti qabe qofa miti miliyoonitti akka murtaa'uuf illee nullee qarshii walitti qabne irraanni sunis eessa akka ga'e qaamni sana gochaa ture ifanuuf godhu jedhee utuu waajiin utuu nam tokko dhufin kan gaafate ana. Iftoomina barbaadna nama kamirrayyuu waan gaafii nutti ta'u eenyurrayyuu harka hin qabnu. Inni isa gaafatame dhiiseet waajiin amantii arrabsuudhaaf ergamaa keenya arrabsuudhaaf gaafanni jedhu obsaan dhiisi sirraan bareedu hin jenneen asirra taa'e. Ustaazonni as keessa jiru, namoonni qaraan as keessa jiru. Namni Yesuusiin arrabsan jiru utuu jarri arrabsanii cal jennee ilaaluun dhiisaa hin malee. Sinirraan bareedu jennaan. Isa kana wal gorsaa deema wal sirreessaa. Akkas. Sini galeera maneeran bakka. Obsa gaaffiisi gaafa yeroo ati jette dhagayeera ammallee gaaffiinsi qaba. Yaa yeroo sii kenna gaaffiin koo garuu haga yoonaatti maallaqa kana kaalkuleet gootanii garee walii galtanii waan raawwattan hin qabdan hidaa ta'e lafan keenya ganaa walitti funaantanii waan bahe waan irra gale hidaatu moo waan hidaatan hin qabdanuu akkam waansa waan haaraa lafaa kaasuu bocuu deemtu moo eegasii qopheeffattanii lafaa qabdu waan kan. No, kuni gabaasa dhiyeessuudha. Gaaffii nu gaafattanii gabaasa dhiyeessuuf immoo koree jira. Koreedhaan gabaasa gaafatamneerraa yoom dhiyeessina akkamitti dhiyeessina waan jedhu walii galtee dhiyeessita malee akkanumaanii dhimma tokko keessa galtee akkamitti eenyu taatanii miiloo wajjinis walii galta. Miliyoon dhufeera nama tokko buusaati miliyooniin nu galcha. Eenyuun buufnee galchina. Kanaafuu yeroo nuu kenna. Okay, miliyooniin galchina hin deemina miliyooniin galchina yaada isaa hubanna. Isuma miti akkaawuntichi immoo feekiidha. Yoo feekii ta'e hin darbannaa ol galchina. Ilaalaan beeka akkaawunticha. Lakkoofsa tokko barreessi miliyoon. Abaaboo darbi miliyoona abaaboo darbi. Abaaboo darbi mee miliyoon. Abaaboo darbi miliyoon. Keessaa fixe fakkaata abaaboo si qabu keessaa fixe fakkaata. Gaddaa alaalaa moodiitarri kunoo darbaa. Isadha. Isuma mataasaati. Ibsa si deebifnure ibsa si uma buumne kaane si deebifnu. Rakkoon qabu. Eenyutu biizii jira? Qoy ajjalaan bayinii namni biizii jirtan ofumaan hubaa. Ibsaana taa'u. Agasii fi tokko koo yaadanii amma obsaan kaasellee uduu akkuma nama guddaatti waa wayii waliin mari'adha yoo jedhe namni odiitii illee fakkeenya warri odiiteeraa iyyuu gaafa onna jedhan yeroo kennanii fi yeroo inni jedhu uduu kenninee fi yoo abbaa caali jirtuu sin moo bilbila bireeditu abbaa caali. Qaal tokko tibbeessu qoy. Jirtuu abbaa caali sin bilbila bira. Dhiifama nuufa godhanu akka nutti mufanne sin deeffanna. Sorry. Abaaboo darbii amma miliyoon. Abumaas keessa okay ol seeneera kuno. Aawo. Miliyoonni isa sirriidha moo feekiidha garuu? Isuma. Okay. Okay. Gara miliyoonitti kala mooditaree eenyutu guddeesse? Akkasitti miti mooditaree taragaggaa tolee nan guddeessa lamaan guddifama akkasitti osoo hin taane taragaggu mooditarochi. Fedha kee ta'e jechuudhumaaf. Baga yeroo jalqabaatiif eegatti dhaabaate yeroo wal argine miyuutii irraa bahi baga wal argine. Eegee dhaabaate yeroo Itoophiyaa jirtuun ala arreebsi argaa. Baga rabbisi baase. Baga wal argine sila dhufee himatee ture mucaan kun. Thank you. Ilaa himata saamana keetti komeen nu qaqqabeera. Miidhamuun barbaannu waan gaafatate. Bakka himanni erga si qaqqabe elaa akkana sirriya malee inni dhufee mana kootti naa qabii naa maal godhi jedhu al takkaa namas qabeen beeku biyya kana keessatti anu mi'a nuun qabame bakka itti fufi. Tokkoffaa nuti abaluurraa fedhii hin qabnu nama tokkorraa qiimii hin qabnu garee wangeelaa garee shaadaa garee akkasiirraa komii tokko akka dhuunfaatti hin qabnu waan ta'eef waan uummataati miliyoon gaaffii gaafatatee fi baddus tolus arrafamuu hin qabu. Wanni ni gaafate yaa miliyoon waan akkasiitu mudate rakkoo akkasiitu mudate. Miyuutii godhadhu simiti Mubaarak. Laan godhadhu Alex. Tokkummaa garee shaadaa waa akka nama